kabajamtoota hordoftoota chaanelii keenya kam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha nagaa isin gaafachaa kan Taajuddiin jedhama. Har'a wanti waliin haasofnaadhaaf wanti har'a waliin haasofnus waa'ee dhimma dargaggoota keenyaa kanarratti jechuudha. Dargaggoonni keenya yeroo har'aa dargaggoota baay'ee qabna akkuma beekamu. Haa ta'u malee dargaggoonni keenya kun yeroo isaanii kana eessatti dabarsaa jiru? Waan irraa eegamu gochaa jiru kan jedhu yoo ilaallu dargaggoo yeroo ammaa jechuudha yeroo isaa sirriitti fayyadamaa hin jiru. Waan nama gaddisiisu dargaggoon umuriin isaa waggaa 10 gadi ta'etu yeroo ammaa caatii yookaan jimaa qabatee karaarra deema jechuudha. Kaan immoo keessaa yookaan nama dhibu ijoollee xixinnoo kan illee ganaa waa'ee caatii kana qaamoo miti maquma saayyuu hin barree kun maquma caatii beektii laata jedhanii wanta namni yaaduu hin dandeenyetu qabattee deemtiin argan feestaaliitti. Haa ta'u garuu jalatti immoo jarris tarii nu jala arganii waan gaarii isaan fakkaata. Waan gaarii miti obboleeyyan ani amma caatiin hin qaama garuu immoo faayidaa qabaatee miti kan qaamaa turre. Amma akka inni isu murteesseera dhaabeeras jechuudha. Sababni isaas immoo karaa adda addaatiin nu miidhuu danda'a wanti kun. Tokko karaa ikoonoomii keenya nu miidha, diinagdee keenya galiin nuti argannu muraasa, caatiin nuti argannu immoo kunoo wanti nuti hin binnu qarshii guddaadhaan binna jechuudha. Galiin nuti argannu guyyaatti yoo ilaalle giddu galeessaan qarshii 100 fi 200 gidduu waan naanna'udha jechuudha. Wanti biraa yoo hafe caatii meeqaan bitaa rasiitan? Durillee 50 bitannee kaasuu guuttannee akkasitti fudhannee gallaa. Amma na feeminni immoo amma hafeetiyyuu 150 jedhu ni yoo amma bokkaan gatii roobiidhaaf jechuudha. 200 ture. 200 jennaani caatii bitachuu deemne mee caatii naa qabii jenna. Meeqa meeqaan qabaa jirtaa jedheen. 200nis 300nis nan qabaa. Isa gadaanaa san si gaafadheennaan. Inni gadaanaan siin hin geessu malee birrii 150. Akka naannoo keenyaatti qaalaa kun akka iddoo tokko tokkotti immoo kana caala qaalii ta'uu danda'a, guddii ta'uu danda'a. Kanaafuu ulfaata. Kan biraa immoo mana puulii yaa dargaggoo biqiltuu yaa ol biqiltuu yaa ol deemtuu mana puulii kana maal goota? Maatiinis ijoollee isaa maaliif hin hordofu? Maatiin jechuudha ijoollee keenya hordofuu qabna. Mana barumsaa sa'aatii jira deemanu sa'aatii meeqatti deemu meeqatti galu beekuu qabna jechuudha waan kana adda baasne. Yoo kana hin taane ilmaan keenya mana barumsaa oolu seena malee jirreedhaa mana puulii oolu. Yoo akkas taane kun ijoollee mana barumsaatti erginee irra seena jirri caatii qabatanii karaarra oolu. Kan akkoo adda baasnee beekuu qabna. Waa'ee ilmaan keenyaa, waa'een obbolaa keenyaa, waa'een dhaloota kanaa akkoo nu yaachisuu qaba jechuudha. Dhaloota qaramee ol bahetu bor biyya kana fuudhee darba waan ta'eef dhaloonni har'a ammoo yeroo isaa kanatti yoo hin fayyadamin sa'aatii ammaa kanatti fayyadamee yoo barumsa hin baratin yoo diinagdeen hin jabaatin boritus ergamtuu namaa ta'uu dhufa jechuudha. Gara namni nu qabeetti qabamne deemuutu dhufa waan ta'eef kun akka nutti hin dhufne har'a ilmaan keenya dargaggoon keenya har'a sirriitti of qabne nus qabne karaa sirrii deemuu qabna jechuudha. Wal jabeessuu qabna. Ilmaan keenya yoo baratti tokko taate iyyuu hin barti jechuudha waa'ee tokkummaa, waa'een oromummaa, waa'een biyyaa koo kan nuti baruu dandeenyu yoo baranne yoo sirriitti hubanneedha jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya yoon isinitti balleesse illee dhiifama naaf godhaatii kanumaafuu yeroo keenya fayyadamnu wal jabeessinu. Waa'een dhaloota haaraa kana immoo nu yaachisuu qaba isiniin jechuun maafiin as ba'e yoo nan isinitti balleesse illee dhiifama naaf godhaa isiniin jecha waan tiktii gabaabduu na wajjin gootaniif galatoomaan isiniin jedha.